kitaabaan barraa'e ayyuu caalu kafagotti ilaalee waa arguu qajechi tokko isa jalan darbine abbaa qeerroo fi qarree oromiyaa abbaa sabaa fi sablammoota cunqurfamtoota ummata Itoophiyaa Jawaar Mohammad kitaaba lama mata dureen isaa afaan oromootiin hin gaabbu jedhu afaan warra sabaa fi sablammoonni biyyattiitiin waliin galtuun afaan amaaraatiin barraa'ee ture eebbaaf guyyaan itti qabamee jira. Kitaaba kana namni isa deeggaruuf hin deeggarre hundi isaatu hawwii guddaadhaan eeggachaa jira. Namoonni baay'een kitaaba guddicha siyaasa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessatti jijjiirama fidu jedhamee hawwiidhaan eeggamaa jira. Hayyuun guddichi gaanfa Afrikaa kun kalaftii Oromiyaa biqilchitee Itoophiyaaf gumaachite ka Itoophiyaan seenaa isaa dhoysite inni ammootu dallaa Itoophiyaan shiraan itti marsite hundayyuu gargaarsa rabbiitiin irraan tarkaanfatee tulluu gubbaa bahee ta'ee mul'atee jira. Kitaabni kun Deesembar 19 Keeniyaa Naayiroobiitti eebbifama jedhamee eeggamaa jira. Namoonni hedduun eebba kitaaba kana irratti kan argaman yoo ta'u Deesembar 19 lafaa fi qilleensa miidiyaa irratti illee guyyaa kitaaba hin gaabbuuti. Kitaabni hawwiidhaan eeggamaa ture guyyaa qubaan lakkaa'amutti deebi'ee jira. Jawaar Mohammad qabsoo Oromoo keessatti nama tarree duraa irratti argamudha. Garuu kan nama dhibu namoonni hedduun dhugaa isaa dhoysanii shiraa fi shiroo walitti laaqanii nama hedduu nyaachisaa turani. Garuu onnee uummata Oromoo keessaa baasuu hin dandeenye. Warri isa waliin qabsoo eegalan gariin bitamanii isa irratti duulan gariin ammoo siyaasa keessaa ba'anii taa'utti jiru. Jawaar Mohammad ammoo imaanaa dhaloota hin nyaadhu jedhee karaa itti amane osoo gadi hin dhiisin irra imalaa jira. Warri shiraan isa rabsaa turee fi isa rabsaa jiran hundi isaatu guyyaan itti qaanfatanii gaabbiidhaan quba of nyaatan waan dhiyaate namatti fakkaata. Namni Oromoo ganee milkaa'ee hin jiru akkuma inni jedhe warroonni Jawaar Mohammad Oromoo ganee jechaa turan kitaaba hin gaabbuu akka dubbiftan isiniin jedha. Osoo Oromoo ganee bu'aa bayii maneedha lagannaa nyaataa guyyaa 40 yaalii ajjechaa keessa darbee kitaaba hin barreessu ture. Kuni garuu kan namatti mul'isu inni akka Oromoo hin ganini. Warri ofumaa Oromoo gantanii Jawaaritti quba qabaa turtan ofumaa itti saalfattan malee Jawaar karaa isaa irraa hin gorre yoonaa achillee karaa isaa irraa hin goru. Kitaabni hawwiidhaan eeggamaa ture Naayiroobii keessatti gaafa guyyaa 19 akka eebbifamu nutti himame. Hundi kennayyuu gammachuudhaan gadi baanee miidiyaa guutuu isa goonee eegutti jirra. Kanaafuu baga gammaddee baga irraa hante siin jecha hawwiidhaan si eeggataa jirra. Jabaadhu yoonaa achillee fuuldura kan kee itti fufi imaanaa sabaa hin nyaadhu du'ee sagal gubadda akkuma jettisan itti jirta waan ta'eef jabaadhu siin jenna. Warroonni dhaggeeffattan ammootu laayik sheer godhaa warroonni mana keenyaa faaraa taatan fooloo godhaa darbaa isiniin jenna. Elections are scheduled to be held next May. Robin Creel, Al Jazeera, Addis Ababa.